Ashama harka fuune akkam jirtu hordofan keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tolee kun barnoota teekinooloojii afaan oromootiin Afrikaa Samsung gara isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti akkamitti viidiyoo gara sagaleetti jijjiirtan yookiin ammoo gara audiyootti jijjiirtan akkasuma jechuudha. Viidiyoo akkamitti duraaf duuba isaatti intiroo dabaluu dandeenya yookiin ammoo beeksisa viidiyoo keenya san yookiin ammoo maqaa feesbuuk haa ta'u chaanal haa ta'u waan nuti maxxansinu san ibsu akkamitti maxxansuu dandeenya yookaan immoo viidiyootti dabaluu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Akkasuma viidiyoo keenya jechuudha bakkee irraa muruu barbaanne jechuudha iddoo irraa muruu barbaanne fakkeenyaaf duubarraa yoo muruu barbaanne akkasuma immoo gama duraatiinis yoo muruu barbaanne akkamitti akka muruu dandeenyu isinitti agarsiisa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti daawwachuudhaan na faana turaa isin jedha. Tolee gama barnootaatti osoo isin dabalatanii warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafadha. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwatanis like share gochuu hin dagatina. Kanneen gama telegiraama keenyaatiinis haaraa taatan telegiraama keenya join godhuudhaan viidiyoo nuti asirratti maxxansinu daawwachuu fi akkasuma appilikeeshina maallaqa bitamanii fi firii argaman jechuudha. Kanneen pileestoorii irraa firii argaman kanneen hedduu isin fayyadan jechuudha. Asirraa buufattanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha karaa salphaa fi gabaabaadhaan. Tolee egaa hordofan keenya jechuudha maqaa kana sarchi godhuudhaan akka asirratti telegiraama keenya irratti telegiraama keenya jooyin gootanii nu hordoftan isinin jenna. Akkasuma immoo jechuudha toora feesbuukaatii fi akkasuma immoo toora instaagiraamaa tiwiitaraa kaniinis liinkii diskiripshinii viidiyoo keenya jalaa ni argattu isinin jenna. Egaa akkasuma immoo liinkii aappii kanaas ni argattu jechuudha. Diskiripshinii viidiyoo kanaa jalaa ni argattu. Akkasuma immoo gama telegiraamaatiinis isiniif keenya ni argattu jechuudha. Tolee egaa hordoftan keenya jechuudha aappii kana akkuma buufattanii xumurtaniin appilikeeshinii irratti al tokkoof kiliik ni gootu. Sana booda aappiin yogguu isin haaratti buufattanii kiliik irratti gootan hayyama xiqqoo isin gaafata. Hayyama san kennitanii fi gama kanatti isin dabarsa jechuudha. Yogguu inni gama kanatti isin dabarsee haala kanatti isiniif baname jechuudha. Waa afur fuula kanarratti isiniif fida afran keessaa jechuudha kan hedduu isin fayyada jedhee yaade sadan kana isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf jechuudha sadan kanneen keessaa kan isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf viidiyoo muruu kanarraa haa kaanu viidiyoo fakkeenyaaf viidiyoo tokko yoo irraa muruu barbaadan yookaan immoo irraa murtanii gatuu barbaadan isa iddoo mallattoo maqas yookiin ammoo siisaa ofirraa qabatan tan kat jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda jechuudha viidiyoo barbaadan yookaan immoo viidiyoo muruu barbaadan ni filattu jechuudha. Tolee egaa hordofan keenya jechuudha fakkeenyaaf viidiyoo tokko haa filadhu mee amma viidiyoo kana haa filadhu. Tolee haala kanatti erga viidiyoo barbaadan san filattanii booda maal gootu jala kanaan igartan jedhee abdii qaba. Iddoo mallattoo diimtuu jechuudha kan amma xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana isii kana quba keessaniin qabuudhaan gara fuulduraatti akkanatti ooftanii jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana jalqabarraa yoo muruu barbaadan gara fuulduraatti akkanatti oofuudhaan asirraa achi irraa muruu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun amma isinitti agarsiise asii achi taphata malee duuba kanarraa hin taphatu jechuudha. Duuba kanarraa hin taphatu maaliif viidiyoon kun asii achi irraa muramee jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf fuulduras yoo muruu barbaadan haala kanatti irraa murtan jechuudha. Haala kanatti as siqsuudhaan haala kanatti irraa murtanii jechuudha gara barbaadanitti iddoo barbaadan irratti dhaabuudhaan irraa murtanii jechuudha. Sana booda erga murtanii qopheeffatanii booda maal gootanii jala kanatti gabbuudhaan iddoo next jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda jechuudha cut in the save iddoo jettu kanarratti kiliik godhuudhaan kallattimaan viidiyoo keessan murtanii gara barbaadan san irraa fudhachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf amma viidiyoo kana waan muruu hin barbaanneef akkanumatti dhiisee gara isteeppii isa lammaffaatti isin dabarsaa jechuudha. Tolee egaa hordoftan keenya jechuudha isteeppii isa lammaffaarratti argamu kana jechuudha meerjiidha. Isa kana kan yoo fayyadamtan viidiyoo fakkeenyaaf intiroo duubarraa viidiyoo keessanitti dabaluu dandeettanii akkasuma dhuma viidiyoo keessanirratti jechuudha maqaa ibsa viidiyoo keessan sanii ibsu yookaan immoo chaanala yookaan immoo feesbuuka keessan sanii ibsu duraanis itti dabaluu dandeettu jechuudha. Tolee fakkeenyaaf irratti kiliik goonee haa ilaallu. Egaa fakkeenyaaf durarratti fakkeenyaaf intiroo yoo filachuu barbaadan
intro keessan kan qopheeffatanii dura gaalarii keessan keessaa qabdan yookaan immoo viidiyoo manaajaa keessan keessaa qabdan irratti al tokkoof kilik godhuudhaan haala kanatti ni filattu jechuudha. Erga isa irratti kilik gootanii haala kanatti isiniif fayyada. Maal gootu viidiyoo keessan jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo barnootaa yoo walakkaa kanarra galchuu barbaadan al tokkoof pilaasii kanarratti ammas kilik ni gootu. Sana booda viidiyoo ni filattu jechuudha. Viidiyoo barnootaaf namaaf dabarsuu barbaadan san ni filattu jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf viidiyoo kanaa filadhu al tokkoof viidiyoo kana haala kanatti ni filadha. Dhuma viidiyoo kanaas jechuudha intro gochuudhaaf maal godha ammas deebi'ee mallattoo pilaasii kanarratti kilik godha. Sana booda jechuudha intro barbaadu san yookaan immoo intro dhuma isaa godhuu barbaadu sanatti al tokkoof ni cuqaasa jechuudha. Fakkeenyaaf isuma duraa sanaa filadhu. Tole haala kanatti erga filadhee booda maal godha jechuudha. Jala kanarratti imeerji godha jechuudha. Wanni isin asirratti hubachuu qabdan jechuudha. Viidiyoo kana olis jechuudha. Viidiyoo hedduus asirratti walitti hidhuu ni dandeessu jechuudha. Walitti hiitanii baay'istanii dheeressuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf ana immoo isinitti agarsiisuuf malee viidiyoo kana dheeressee yookiin immoo edit gochuutti hin jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha erga xumurutti booda jechuudha. Egaa viidiyoo keessan haala kanatti qopheeffatanii booda maal gootu jala kanatti gabbuudhaan iddoo meer jettu kanatti gabbuudhaan irratti kilik ni gootu al tokkoof. Tole sana booda jechuudha erga haala kanatti irratti kilik gootanii booda maal gootu maal isin filachiisaa saayiza yookaan immoo saayiza isin filachiisaa kwaalitii isin filachiisaa akkasuma jechuudha frame rate isin filachiisaa jechuudha. Kanneen hundaafuu jechuudha akka filannoo keessanitti fakkeenyaaf saayiza filachuudhaaf iddoo xii kanarratti kilik gootanii laaw jedha miidiyaam inda haay kana sadan kanarraa kanneen barbaadanatti kilik gootu. Fakkeenyaaf nama miidiyaamii kana haa filadhu. Tole inni lammaffaa isa kanarraa jechuudha. Isa kanarraallee kanneen barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu kan gaarii isiniif ta'u jechuudha kanarraa jechuudha. 720 kun baay'ee gaariidha jedhee yaada. Isumarratti osoo dhiiftanii irra natti tola jechuudha. Kanaaf isin garuu kan barbaadanirra kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf nama isinitti agarsiisuu fi kanarraallee yoo barbaadan haala kanatti kanneen barbaadanirra kaa'achuudhaan filachuu ni dandeessu. Akkasuma immoo jechuudha yogguu filannoo kanneen hunda filattanii xumurtanitti maal gootu iddoo koontiinuu jettu kanarratti al tokkoof kilik godhuudhaan haala kanatti gama kanatti isin dabarsa. Sana booda jechuudha maqaa viidiyoo kanaa irratti barreessuudhaaf fakkeenyaaf wantoota garaagaraa haa ta'u raayyaa haa ta'u wanta kamuu haa ta'u jechuudha nashiidaa haa ta'u irratti barreessanii maqaa isaa kanaan maxxansuu dandeettu yookaan immoo maqaa isaa kanaan gara faayila keessanii seef gochuu dandeettu yookaan immoo buufachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa Samsing jedhee jira. Fakkeenyaaf haala kanatti erga barreessee yookaan immoo maqaa kanaan barreessee booda haala kanatti erga barreessee booda maal godha iddoo jala kanatti danjeettu tuqaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf isin hubachuu qabdan tuqaa afurii tanaa as haixan malee tuqaa tanarraa achi haquu hin qabdan jechuudha. Dhiisuudha qabdu jechuudha. Sana booda maal gootu dan iddoo jettuunarratti kilik gootu jechuudha. Tole maalinidha akkuma isin agartan jechuudha. Iddoo kanarratti isiniif lakkaa'uu eegala jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti isiniif lakkaa'ee isiniif xumurama jechuudha. Fakkeenyaaf paarsantii 2 gahee jira. Kanaaf kunooti Afrikaa Samsing jedha. Amma gama gaalarii keessanii yogguu yookaan immoo viidiyoo manaajaa keessanii yogguu dabrete jechuudha. Maqaan inni dhufuun jechuudha maqaa isin asirratti barreessanii yookaan immoo maqaa isin asirratti edit gootanii kanaan viidiyoon keessan isiniif dhufaa jechuudha. Tole kan akkanumatti dhiifne isteepii lammaffaatti haa dabarru. Isteepii sadaffaa jechuudha. Isteepii sadaffaa yogguu dabarramoo jechuudha. Extract audioodha. Extract audio kana jechuudha maalinidha viidiyoo keessan gara sagalee jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf iddoo kanatti haa kilik goonu. Sana booda jechuudha viidiyoo gara sagaleetti jijjiiruu barbaadan san ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana haa filadhu. Tole erga viidiyoo kana filadhee booda maal godha kunoo jechuudha iddoo kanarratti MP3 kan jedhamutti al tokkoof kilik ni godha jechuudha. Sana booda jechuudha kallattimaan jala kanatti gabbu'ee convert iddoo kanatti kilik godha. Sana booda akkuma dura isinitti hime san jechuudha maqaas jijjiirachuu dandeessu jechuudha iddoo kanatti. Sana booda maal gootu iddoo kanarratti kilik godhuudhaan haala kanatti ni gartan jedhee abdii qaba.
iddoo kana dhuftanii asirratti kiliik gootu. Sana booda asii as akkanatti lakkoofsa kana guutuu isaanii hiixu. Maqaa barbaadan akkuma dura isinitti hime waan barbaadanii viidiyoo san jechuudha ibsachuu ni barbaadan ni barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf nashiidaa yoo taate abbaa nashiidaa sanii ni barreessitu. Akka booda dhageeffachuu irratti dhiibbaa yookaan ammoo wal keessa isin harkaa hin banneef jechuudha. Fakkeenyaaf nama Afrikaa Samsing isinumatti agarsiisu jechuudha. Afrikaa Samsing haala kanatti jedha jechuudha. Egaa maqaa chaanaal Afrikaa Samsingin egaa haala kanatti barreessee booda maal godha? Sana booda iddoo dan jettu kanarratti kilik godha jechuudha. Sana booda yogguu viidiyoon kun amma asiin viidiyoo kana maxxansaa jira jechuudha. Viidiyoo kana asiin kan duraatti maxxanaa jira. Inni lammaffaas kun jechuudha sarchirra jira jechuudha yookiin ammoo kan gara sagaleetti jijjiiraa jiru sarchirra jira jechuudha. Afrikaan Samsing yookiin ammoo Afrikaan Samsingin inni jalqaba irratti barreesse kun jechuudha MP4 dha yookiin ammoo maapaa afurii jechuun viidiyoodha jechuudha. Maapaa sadii jechuudha dhiifama maapaa sadii jechuudha. Maapaa sadiin kun viidiyoodha dhiifama aadiyoodha jechuudha. MP3 jechuudha. MP3 kun viidiyoo aadiyoodha jechuudha. Kanaaf haala kanatti edit gootan jechuudha. Inni fakkeenyaaf inni afuraffaa irrattis jechuudha waan isin fayyadamtan hedduutu jira. Isa kanas mee asumaan isinitti agarsiisu. Barnoota kana as keessa aappii kana asumaan xumuraa isinitti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf aadiyoo cheenjii fakkeenyaaf aadiyoo kana yogguu fayyadamtanitti as jalatti waa hedduu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf aadiyoo kanarratti jechuudha viidiyoo kana keessatti sagalee gara aadiyootii fuutanii viidiyoo kanarratti miksii gochuu dandeessu. Akkasumas miyuut gochuu dandeessu jechuudha. Miyuut jechuun sagalee kana sagalee asirratti viidiyoo kana fakkeenyaaf ukkaamsu yookiin ammoo awwaaluu dandeessan jechuudha. Akkammoo akkasiin hin dhageessifne. Fakkeenyaaf amma sagalee kana miksii haa goonu jechuudha. Inni achirratti miksii gootan jechuudha. Bakka kana raayitii yoo barbaadan ni filattu raayitiin guutuu. Sana booda cheenji iddoo jettu kanarratti kilik yoo gootan haala kanatti vaaluumii isaa jechuudha. Haala kanatti inni guuttattu jechuudha. Erga vaaluumii haala kanatti guuttattan jechuudha. Maal gootu? Select audio file iddoo kanatti kilik godhuudhaan audio keessan audio ni filattu jechuudha. Audio keessan gara wanti Google Play jechuudha. Isa sagalee raayyaa garaagaraa wantoota garaagaraa keessa dhageeffatan isin erga gama sanii ni filattu jechuudha. Haala kanatti ni filattu. Erga haala kanatti filattanii haala kanatti fakkeenyaaf wantoota garaagaraa jalaan dhageeffatan. Aishama harka fuunee akkam jirtu hordoftan haala kanatti fakkeenyaaf erga filattanii booda maal gootu sagalee keessan asirratti aadiyoon sun miksii tahee jira jechuudha. Miksii tahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf isin amma aadiyoo kana vaaluumii isaa qannasuu dandeettu ammoo dabaluu dandeettu jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanatti erga filattanii booda jechuudha. Sana booda konvertii gootu jechuudha. Kanas konvertii erga irratti kilik gootanii akkuma reef isin jedhee ture jechuudha. Kanas maqaa asirraa achi haquudhaan maqaa barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo aadiyoo fakkeenyaaf haala kanatti barreessaa jedhu. Haala kanatti erga barreessee booda maal godha? Kallattiimaan iddoo kanarratti kilik godha jechuudha. Iddoo danjeetu kanarratti kilik godha jechuudha. Sana booda isteeppii sadaffaa jechuudha. Aadiyoo iddoo kanatti akkuma isin agartan haala kanatti isteeppiin sadaffaas naaf xumuramaa jira yookaan ammoo taraa ofii eeggatee naaf bu'uuf deemaa jechuudha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha. Haala kanatti aappii kana fayyadamuudhaan viidiyoo keessan haala amma isinitti agarsiifne kanaan akka irraa fayyadamtan abdii irraa qaba jechuudha. Kanaaf jechuudha viidiyoo kana sirriitti daawwachuudhaan irraa fayyadama. Kanneen hiriyoottan keessaniif qooduu barbaadanis ammoo viidiyoo kana akka hiriyeessoon keessaniif qooddan isin yaadachiifna jechuudha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha. Barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyu.